qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaatti hirmaannaa hawaasaa fi miseensota poolisii godinichaan birriin 700 ol maatii miseensota poolisii nageenya godinichaa mirkaneessuuf jecha dirqama irratti wareegamanii fi soorama bahanii waldaan ijaaramuun hojii uummataniif deeggarsi taasifameera. Akka qajeelcha poolisiitti kiisii miseensa keenyaa qajeelcha poolisii irraa walitti qabne qarshii tilmaamaanii gara qarshii 700 olii maatii wareegamtoota kanaa tokko tokkoon kenne. Isaanii nuuf jedhanii wareegaman. Biyyaa jecha wareegan, sabaa jecha wareegan. Qondaaltonni poolisii fi qaamoleen siyaasaa maatii goototaa nageenya biyyaa mirkaneessuuf lubbuu ofii aarsaa taasisaniif deeggarsa maallaqaa dabalataan lafti mana jireenyaas kan kennamuuf ta'uu dubbatan. Akka abbaan isaanii kaleessa gaafa bira jiru lubbuun bira jiru san caala isaaniif wabii namni ta'uu fi danda'u waaqa gaditti waraana kana ta'uu fi humna kana ta'uu jaalladhan kun hunduu isaanii waliin jiraachuu inni boqatus nu hin jirraa jechuudha fi sagantaan kun ka godhame. Caasaan poolisii akkuma beekamu tajaajila yeroo dheeraa kennuu keessatti yeroo sooramni isaa ga'u karaa sooramaatitti yeroo deebi'u hojii armaan dura hojjechaa ture saniin galanni akka kennamuuf ni beekama. Humni kun erga tajaajila ammanaa kana kennee bahee immoo callisee bakka hin taanetti akka kufuu hin dandeenye gurmaa'ee akkuma qaama biraatitti hojiidhaan of danda'ee hojii tokko akka uummachuu danda'u qajeelchi poolisii godina Arsii Lixaa maallaqaanis guutuudha jennee yoo laaluu baanne illee ka'umsaaf isaaniif ta'a jedhamee maallaqa dheedhinaanis kennaan inni kenne jira. Aanaa isaan itti jiraatan keessa kaaree 202 lafti kennamuufitu irra jiraata. Kana abbummaadhaan koreen qindeessituu godina irraa wajjin hooggantoonni poolisii sadarkaa aanaa irra jirtan hordofuu qabdanii jechuudha. Maatiin miseensota wareegamanii fi miseensonni poolisii soorama bahan deeggarsa taasifameefitti kan gammadan ta'uu dubbatan. Hordoffiin kunii fi deeggarsi kun odootti fufee jechuu barbaada. Waan amma godhamaa jiru kanaan immoo baay'ee gammannee irraa galatoomaa jechuu barbaada. Qaamoleen sagantaan kun galma akka gahuuf gahee isaanii bahan galateeffatanii maatii miseensonni irraa wareegamaniif qajeelchi poolisii godina Arsii Lixaa deeggarsa walirraa hin cinneef kan taasisu ta'uunis himameera.